Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa, Fulbaana 17. Guyyaan kun guyyaa ayyaana kabajamaa fannoo Gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosidha. Haati mooticha qajeelaa Qusxinxiinoos mootittii Ileeniin bakka inni itti dhokfame kan isheen ifa baaftedha. Tulluuwwan Gologootaa yeroo arsiiftetti ulfaataa fannoo isaa argatte. Sababa inni tulluu guddaa ta'eefis akkas ture. Raajiiwwanii fi ajaa'iboonni baay'een bakka awwaalchaa fi fannoo Gooftaa keenyaa irra raawwachuudhaan warri du'an ni ka'u turan. Gophoon ni qajeelaa, dhukkubsattoonnis ni fayyu ture. Kanaafis Yihudoonni ni aaran. Seera haaraa baasanii uummata ajajan. Seerri isaaniis namoonni Yerusaalemii fi Yihudaa kosii hundumaa bakka awwaalcha Iyyesuus isa Naazreetii irratti akka gatuu qaban ajajan. Namoonnis waggaa 300 oliif akkasuma godhan. Isheenis yeroo dhuftetti bakka awwaalcha fannoo Gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos akka itti agarsiisaniif baay'ee dhiphatte. Tulluu sana hamma haranii kaasanittis isaan dirqisiifte. Ulfaataan fannoo isaas bakka awwaalamee ni ba'e. Mana kiristaanaa bareedduus ijaaranii guyyaa kanas ni kabajan. Ayyaana fannoo isaas Fulbaana 17 ni kabajaniif. Kiristaanonni hundumtuu biyya isaanii irraa dhufuudhaan akkuma ayyaana du'aa ka'umsa kabajanitti ayyaana fannoo Gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin ni kabajan. Yommuu kiristaanonni achi deebi'anii jiranis maqaan isaa Yisaaq kan jedhamu namichi biyya Samaariyaa tokko isaan wajjin ture. Namoonni Samaariyaa kanneen biroonis isa wajjin turan. Innis maaliif akkasumaan dadhabduu, maaliif mukaaf sagadduuf deemtuu yeroo jedhetti isaanitti qoosaa ture. Kiristaanota keessaas luba maqaan isaa Awdukoos jedhamu tokkotu ture. Uummannis dheebotanii waan dhugan dhaban. Gara boolla bishaanii tokko deemanii bishaan hadhooftuu fi foolii badaa qabu tokko argatanii dheebochuudhaanis baay'ee dararamanii. Yisaaqis baay'ee itti qoosuu eegale. Yoo dhuguma amantaa sirrii qabaatte mee bishaan hadhaawaa fi foolii badaa qabu kun jijjiirramee bishaan gaarii akka ta'u ajaji jedheenii ture. Lubni Awdookisis yeroo dhageetti hinaaffaa hafuurawaatiin hinaafee namicha Samaariyaa kana ta'ee Yisaaq wajjin wal falme. Namichi Samaariyaa sunis ani maqaa fannootiin waan raajii tokko arginaan Kiristoositti nan amana jedhe. Yeroo sanattis lubni Awdookis bishaan sana irratti kadhate. Bishaan sunis battaluma sanatti bishaan gaarii ta'e. Ummannii fi bineeldonni hundumtus ni dhugan. Namichi Samaariyaa Yisaaqis dheebotee dhuguuf yeroo jedhutti bishaanichi bishaan badaa ta'ee raammoo waan godhateef boo'icha hadhooftu bo'e. Gara kabajamaa luba Awdookis dhufee miilla isaatti sagade. Maqaa Gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiinis ni amane. Kadhannaa kabajamaa luba Awdookisiin bishaan gaarii taate sana keessaas ni dhuge. Bishaan suniinis raajii gurguddaatu hojjetame. Amantootaaf bishaan gaarii dhugamuu fi warra hin amanneef immoo bishaan hadhaa'aa ta'e. Fannoo isaas achi keessatti ni argame. Achi birattis mana kiristaanaa bareedduu hojjetanii. Namichi Samaariyaa Yisaaqis magaalaa Yerusaalemii yeroo ga'etti episkooጶosii bira deemee maatii isaa wajjin cuuphaa kiristaanummaa ni cuuphame. Guyyaan kabajamaa fannoon itti mul'ate Bitootessa 10dha. Seenaa isaa guyyuma kanatti barreessineerra. Amantoonni waqtii tsooma guddaa keessa ayyaanicha kabajuu waan hin dandeenyeef ayyaana isa guddaa manni kiristaanaa sun ittiin kabajamteetti taasisan. Kunis Fulbaana 17dha. Guyyaa kanas duraan dursee fannoon awwaala kabajamaa keessaa mootittii Ileeniitiin guyyaatti mul'atedha. Fannoo isaatiin kan nu fayyise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinnii fi galanni kan isaati bara baraan. Ameen. Guyyuma kana nama biyya Room kan taate kabajamtuu Taa'ooginisxaan ni boqotte. Qulqulleettiin kun bara mootota gaarii bara Anooriyoosii fi Arqeeliyoos keessa kan turtedha. Ji'oota sana keessa ergamtoonni mootii Hindii harka fuudhii
qabatanii gara mootii Anooriyoos dhufan. Yeroo deebi'anittis dubroota Aginisxaa kan argatan. Kitaaba isheenis dubbistus ishuma harka ture. Jarri ishee butanii gara biyya isaaniitti ishee fudhatanii. Mootii Hindiitiifis maatii isaa fi haadha manaa isaa kan eegdu taate. Guyyaa tokko ilmi mootichaa dhibee hamtuu dhukkubsate. Kabajamtuu Taa'oginisxaanis fudhattee bobaa ishee jalatti hammattee mallattoo fannootiin irratti mallatteessite. Yeruma sanattis ni fayye. Waan raajiin kabajamtuu qulqulleettii Taa'oginisxaadhaan raawwatame kunis guutummaa biyyattiitti dhaga'ame. Guyyaa sanaa qabdees isaan biratti akka giiftiitti malee akka hojjettuutti hin ilaallamne. Kana booda yeroo mootichi Hindii waraanaaf deemetti duumessa bubbee fi hurrii, bubbee fi dukkanni itti dhufe. Mootichi garuu kabajamtuu Taa'oginisxaadhaan yeroo isheen mallatteeffatu argee bifa fannootiin mallatteeffachuu waan bareef yeroo sanatti hurrii yookiin duumessa, dukkanaa fi bubbee sana irratti bifa fannootiin mallatteesse. Battaluma sanatti aduun ka'ee tasgabbiinis ni ta'e. Diinota isaa bifuma fannoo kanaan mallatteeffatee waan mo'ateef gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Mootichis yeroo waraanaa deebi'utti kabajamtuu miilla Taa'oginisxaa jalatti kufee ni sagadeef. Isaa fi maatii isaa hundumaa, namoota biyya isaa hundumaas cuuphaa kiristaanummaa akka cuubduuf ishee kadhate. Qulqulleettii Taa'oginisxaanis kana gochuun naaf hin malu, luba isin cuuphan akkan erguuf gara mooticha Awuroonisitti nama ergaa jette. Yeroo sanatti luba isaan cuuphu akka erguuf mootiin Hindii gara mooticha Anooriyoositti nama erge. Mootichi Anooriyoosis kadhaa isaa dhaga'ee nama isa cuuphu ni erge. Lubni sunis isaan cuuphe. Aarsaa irrattis sirna galatuu gaggeessee foonii fi dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kenneef. Waaqayyoon kan jaallattu kabajamtuu qulqulleettii Taa'oginisxaan baay'ee gammadde. Luba sanas nagaa hafuura waa gaafattee irraa eebbifamte. Innis isheerraa sugaa argate. Kana booda kawaala ijaarrattee dubartoonni baay'eenis walitti qabamanii uffata monoksummaas uffachuudhaan akka ishee ta'uu ni fedhan. Isheenis haadha amantii taateef. Lubni baay'itaawiin sunis erga isaan cuuphee booda gara mooticha Anooriyoositti deebi'ee namoota Hindii akka cuuphee fi gara Kiristoosiin amanutti akka dhufan itti hime. Mootichi Anooriyoosis baay'ee gammade. Hangafa Phaaphaasota biyya Roomees luba baay'itaawii kana akka episkooposii taasisee warra Hindiitiif akka muuduuf ajaje. Innis episkooposii taasisee mudee namoota Hindiitiif erge. Isaanis baay'ee gammadan. Kana booda mana kiristaanaa guddoo ijaaruuf yeroo ka'anitti muka utubaa ta'uu barbaadanii ni dhaban. Naannoo sana mana waaqni tolfamaan itti waaqeffamu ture. Utubaa barbareedaa qabu ture. Dubroo Taa'oginisxaanis boo'ichaan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin kadhatte. Yeruma sanatti utubaawwan sun mana waaqa tolfamaa sana keessaa ka'anii akka ijaartuuwwan barbaadanitti mana kiristaanaa sana keessa dhaabbatan. Amantoonni hundumtuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin ni galateeffatan. Warri waaqa tolfamaa waaqessaa turanis waaqa tolfamaa isaanii caccabsanii gara amantaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti dhufan. Biyya sanattis gammachuu guddaatu ta'e. Dubree qulqulleettii Taa'oginisxaanis Waaqayyoon tajaajiltee gammachiiftee qabsuudha ishee erga xumurtee booda kawaala kana keessatti nagaa fi jaalalaan dubartoota gidduudhaa ni boqotte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isheetiin nu haa fayyisu. Sugni ishees nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana abboota hangafoota Phaaphaasota keessaa isa 14ffaa kan ta'e hangafti Phaaphaasii biyya Iskindiriyaa qulqulluun Abbaa Diyoonaasiyoos ni boqote. Abbaa kanas mootichi Daakiyuus ajjeesuuf barbaadee ture. Waaqayyo garuu jalaa miliqse. Abbaan kunis beekaa fi gamnas waan tureef kitaabilee mana kiristaanaa hedduu hiikeera. Barumsa mootii Room ganticha Daakiyoositti qulqulluun Marqooriyoos wareegameera. Lamaffaas ijoolleen 7 waggaa 372 rafanii dammaqan. Isaanis
yeroo Daakiyoos waaqa tolfamaadhaaf isaan sagachiisuuf jedhetti isa duraa kan baqatanii fi biyya Efesoon keessatti ijoollee warra guddisaa turan. Lammaffaas bara sana keessa hangafa monoksootaa kan ta'ee fi kawaala kan ijaarsise lammii Misrii kan ta'e Inxoonis guddichi monoksee isa jalqabaa ta'e. Qulqulluun Diyoonaasiyoosis mudama hangafa Phaaphaasiitiin waggaa 12 jiraate. Tuuta isa jala jiranis sirritti jaalalaa fi tokkummaadhaan ergee Waaqayyoonis tajaajilee nagaadhaan boqote. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana yaaddannoon Liibiibaa, Kiriyaanoos, Yoosxiinaa, Teeksileexis ni raawwatame. Waaqayyo kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatoomu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo, siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu, cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.